السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تاف جالتمتو تهردفتو تكيا. إذا كبجمتو تاف جالتمتو تا إلمان أورمو الدنيا مرة ترجمتنو حر أدو أجا إبا إثنيف كبد إدو فنجرا شمالس أبدي سا حركة وبوسينو ساتي في مال غوانتي جدو رايس ندبنا سربوتا hamma yoonaa bahaa jiranu viijin intartaayimant irrattis yaada tokko qabna waan ajaa'iba Abiyyi Ahmadoo maalitti jira kan jedhu waan baay'eerraa dubban. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo nagaa kan koo hin daganne nagaan hunda dursa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Warri amantii biraa hordoftanu nagaan isiniif habaayatu isiniin jedha. Mee warri maatii kiyyan ta'in maatii koo ta'uudhaan subscribe like gochuudhaan viidiyoon kun akka nama danuu bira gahuuf share godhaa. tokkoffaarratti waa'ee cundura yookiin shimee an keenyarraa dubbanna jechuudha. Taansinee waa'ee woboon Oromiyaa keessatti maal godhaa jira, Finfinnee keessatti yoo maaltu ta'aa jira kan jedhu woboon erga Finfinnee seenee hagam tokko dhugaadha kan jedhullee soba kan jedhu baay'ee jira. Garuu dhugaan dhibbaan dhibbatti Finfinnee keessa woboon to'atee jira jechuudha. Wanti hojjetamaa jiru kun siyaasa ta'ee adda baasnee isiniif himna jechuudha. Siyaasa kan jedhu qumaara taphatamaa jira, qumaara nyaannee jirra kan Shimallis Abdiisaa jedhe sun dhugaadha moo soba kan jedhu Oromoon keenyallee hubachuu qaba jechuudha. Gizee tokko Shimallis Abdiisaa gaafa walgahii irreechaa irratti ummata Oromootti gabbahee bakka nafxenyaan itti nu cabsitetti har'a nafxenyaa cabsine kun asitti argamna kan jedhu tokko ammas sagalee inni marii irratti dhoksaadhaan ummataa wajjin mari'ataa. Kalaas siyaasa jechuun qumaara waan ta'eef qumaara nyaannee jirra, nyaatamanii jiru kan jedhu warra Amaaraa kanatti dhukkee kaasaa ture dhagahanii kurrifataa turan jechuudha. Amma Shimallis Abdiisaa jibichi keenya kun jechuudha baay'een namaadhaa sabboonaa Oromooti. Oromummaa sabboonummaa qaba jedhee afarsaa ture gidduudhaan gaddaa tokko. Hanga ta'e viidiyoo keessaa Oromummaa yookiin sabboonummaa hanga ta'e qooqama sabaa qaba kan jedhu sababa inni waan akkana xaaxesse dubbataa ture irraan kan ka'e jedhamaa ture. Har'a garuu Shimallis Abdiisaa yeroo ummanni Baalee dhumutti hongeedhaan dhumutti yeroo ummanni Wallaggaan lolaan dhumee lafa isaarraa buqqa'ee akkasitti beela'utti yeroo ummanni Oromoo Booranaa akkasitti hongeedhaan dhumutti kan duudee tokko hin kenneen Shimallis Abdiisaa keenya yoo dhuguma qooqama Oromoo qabaate yoo dhugumaan sabboonummaa qabanaan jettan ta'e birrii miiliyoonni 220 geeffamee kutaa ganda sadiif hirame kun eessaa dhufee Oromoorra darbee afaan Oromoo keessaa fuudhamee geeffamee naannoo Affaariif miliyoona 50 warra Soddaa jara Amaaraatiif miliyoona 100 warra Gambeellaatiif miliyoona 70 akka bishaan mana barumsaa ijaaruuf waadaa galee dhagaa bu'uuraa kaa'ee achitti birrii kennee galuunsaa maal argisiisa? Warra Soddaa ofitti qabachuun akkana? No, hin danda'amu kun dhamaatuudha. Shimallis Abdiisaa ittuu Oromoo ofitti kaaftee ittuu akka uummanni Oromoo funyaan isin qabatu gootan. Ummata ollaa wajjiniin wadaajin ummata qanii hundatti faannoo ijaaraa maaloodha jedhee halkanii guyyaa isin irratti duulu mallaqa miliyoona 100 sappoorti gootu. Aboo akkan dhagaa jirutti Wallaggaadhaa as deebi'aa Shimallis Abdiisaa harka woboo otuu seenee maal jedhame fakkeenyaaf otuu woboon Shimallis Abdiisaa kana qabde woboon intarvii goote gaafii akkamii deebisa laata? Shanee jechuun ummata Oromoo miliyoona 50 jechuun shanee jechuun nuti bakka akkuma bakka nafxenyaatti cabsine kanatti nafxenyaanitti nu cabsite jedhu shaneen nuti waggaa kana hundee mataa baane jara kanaa miti. Shanee jechuun Abiyyi, shanee jechuun warra naannoo Amaaraati jedhee dubbata silaa Shimallis Abdiisaa otuu woboon qabdee intarvii goote. Gurbaan keenya abbichuun dheengadda'an feesbuukii irratti abbichuu keenya maaloo ijoollee Suudi Arabiyaa nuu galchii ati dhuguma nugusaa jedhee haasaa ture. Kaleessa Jimmaan keessa burraaqaa jira. Jimmaan biyya Doktor Abdussee sheemii dhabee jechuudha. Biyya Doktor Abdussee keessa burraaquu dhaqe jechuudha. Kun maal jechuudha? Baay'ee wal kabajuu dhiifne jirra. Waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa dhiisee waa'ee misoomaa poostii godha jechuudha gurbaan. Mataan nagaa miti waan ta'eef rabbiin kadhaaf. Wanti nama gammachiisu oduu ajaa'ibaa tokkoon qabadhee dhufe garuu amma yoonaatti garuu Oromootti himne dubbii kan
Abiyyi Ahmad wallaahi dhibbaan dhibbatti jaallatanii jibbitanii waan ajaa'ibaa hojjetaa jira. Waan ummanni hariin fudhatudha wanta kana. Araat kiiloo amma keessa jiru yookiin beeta mangistii isa amma keessa jiru dhiisee araat kiiloo yookiin beeta mangistii kan Oromoo bakka bu'u akkuma sirna beeta mangistii Minilik jedhamu beeta mangistii Abiyyi jedhamu qobaa isaatti ijaaraa jiran kan Oromoodhaan bakka bu'e araat kiiloo yookiin beeta mangistii guddaadhuma mataa isaatti haaraa lafaa ijaarsisaa jiran. Maaliif waggaa tokko dura dubbannee turre Abiyyi Ahmad hanga araat kiiloo yookiin beeta mangistii kana keessa jirutti waan Oromoodhaaf tolu hojjechuu hin danda'u. Araat kiiloo yookiin beeta mangistii kana keessa jinniitu awwaalamee jira yookiin xonqaayitu awwaalamee jira waan jedhuuf jijjiiruu qaba yookiin mana kana diigee kan biraa ijaaruu qaba inni dubbataa ture. Kun waan jabaadha naafxinyaan kana argitee gaafa wanti kun jijjiiramu silaa maraattee Gondaritti galtee jirti. Abiyyi Oromoofis yaadee haa godhu garuu araat yookiin beeta mangistiin sun beeta mangistiin amma keessa jiru sun diigatee kan mataa isaa kan mootummaa darbaniin nikkiin qabne kan Oromoo fakkaatu yoo ijaarrate an dhibbaan dhibbatti Abiyyiin nan deeggaraa asirratti haa godhu. Mee xonqaayi namti achi keessaa akka ummanni keenya waliin dhageenya godhu akka inni ummatan dhageenya godhu kun xonqaayichi yoo dhuguma kursii Haayile Sillaasee kursii Minilik jala awwaalamee jira ta'e meemee habuu qawuyyoo innillee waan godhaaru kana dhugaadhaan godhaara taanaan waan amma ijaaraa jiru odeeffannoo qabatamaadha garuu kan nutti himamaa jiru ammallee gadi ba'ee miidiyaa irratti haasa'amuu hin jalqabne nuti waan ragaa qabatamaadhaan beeknu hin ijaaramaara. Beeta mangistii haaraa ijaarchisuu jira Abiyyi Ahmad Finfinneedhuma keessatti bakka biraatti. Kan Minilik kanarraa fageesse qophaa isaatti kan ofii ijaarrataa jiru jireen. Waan ajaa'ibaati bara. Namichi kun tarii bakka naggaseetuma kalaas nugusasa jedhan sana ta'uudhuma murteeffateera. Mataa isaatti erga beeta mangistii qophaatti ijaarrataa jiraate namichi kun nugusuma isa dhugaa ta'uu barbaadeera jechuudha. Waan ajaa'ibaati bara. Baxaam yaasaazzinaal gaddisiisaal. Haalli ittiin Abiyyi Ahmad kun keessa jiru nama dhiba dhugaa rabbii dubbachuuf. Ajaa'iba rabbiiti wallaahi ajaa'iba bar mee maaltu isinitti dhaga'ama gaafa namichi kun akka nama raataa utuu uummanni addunyaan hariin akkanatti duultu waanuma faallaa qofa hojjetu kun nama akkamiiti jettanii yaaddu mee koomentii jala naa ka'a namichi kun namarraa uumame moo maali jettu mee yaaduma keessan naa ka'a rabbi ati yaada keessan hin barbaada yaada gurbaa Abiyyiidhaan kana yeroo kanatti yeroo addunyaan hundi ittiin tinettu inni immoo beeta mangistii kan biraa ijaarrachuun ammallee inni karoora qaba jechuudha nugusummaa isaatiif. Gaa kanuma hundi keessan laayik sabskiraayib godhaa galatooma.